Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 19ffaa Kutaa 18ffaa keessatti tolaaf danuun bakka qotaa jiranii warqee dheedhii kan jedhanii fi waan maramaa akka geengoo koodii waliin jiru argachuu isaanii kan argatanitti miira keessa galanii gammachuu isaanitti dhaga'ame osoof waliif ibsaa jiranii fi hiyyummaatti nagaa dhaamaa jiranii qaamni hin beekamne meeshaa isaanitti nyaachifatee kan isaan argatan sana erga harkaa fudhatee booda akka naannoo sanaa fiigichaan badan bu'uura ajajamaniin fiigichaan gara mana isaaniitti galuu isaanii danuu fi tolaan isaan hin beekne malee kan meeshaa isaanitti nyaachifatee kan isaan argatan harkaa fudhate hiriyoota isaanii kan ta'an Abdii fi Birruu ta'uu Abdii Birruun tolaaf danuu erga ari'anii booda kan fudhatan kana anatu qabaa fi hin qabduu irratti wal loluu isaanii Abdiin gama isaatiin Birruutti aaruudhaan meeshaa dhoksaan qabatee ture battala Birruutti nyaachifatetti poolisota hedduun marfamee Abdiin hoggaa qabamu Birruun miliquu poolisoonni odeeffannoo Abdii irraa argataniin tolaa danuu fi Birruu barbaacha bobba'uu isaanii haaluma kanaan hoggaa poolisoonni mana danuufaa seenanii danuun mana fincaanii balbala mooraa gubbaa ture keessa jiraachuu fi akka ol seenaniin tolaa reebuu jalqabuu isaanii jaarsi abbaan manaa danuu fi tolaatti mana kireessanii barandaa mana isaanii dura barcuma kaawwatanii caama qaammachaa turan poolisiin eeyyama malee mooraa mana isaanii seenuun isaan ajaa'ibuu fi poolisoonni kun eeyyama qabaachuuf hin qabne adda baafachuudhaaf poolisii balbala isaanii gubbaa dhaabbachaa ture ofitti waamuu isaanii fi poolisichi balbala eegaa ture gadi lakkisee gara isaaniitti deemaa jiraachuu osoo dhaga'aa jirruu addaan cite. Kutaan itti aanu maal ta'e na laata? Poolisoonni kun eeyyama qabiinsaa fi mooraa namaa seenuu mana murtiirraa isaanii kenname qabu moo hin qabanii? Tolaa fuudhanii deemuu? Danuu isa mana fincaanii seenee jiru hoo ni argatu? Danuun achuma taa'ee eegee harka kennataa? Birruun meeshaa harka isaa ture Abdiitti haa kennu malee koodii argee giibii jaakkeetta isaa keessa kaawwatee ture hin laanneefi. Koodicha fudhatee miliqe. Koodiin sun maali laataa? Ibboo maalii qaba? Poolisooti tolaaf danuu qabuu dhufanii mooraa manaatti duuduun tolaa qabanii reebaa akka jiran agarree jirra. Kanneen Birruu qabuu deemanoo ni milkaa'u laata? Birruu yoo qabanii koodii inni jaakkeetta isaa keessa kaawwate argate sana ni argatu moo fudhatee miliqa laata ammas? Birruun akkuma poolisoota duraan miliqaa guddate sanaan beekamu ammas ni milkaa'a laata? Waraabessi, Bijigaa, Caaltuu, Jiituu, Barraaqaa fi harmee Bijigaa adde qabbannee nyaate maaliif yuusuu didee? Waan fedheefiyyuu kutaa 19ffaa waliin haa hordofnu. Danuun poolisichi balbala gadi lakkisee gara jaarsa abbaa manaatti deemuu isaa dhugaa hin seene. Akkuma poolisichi mana fincaanii bira tareen osoo sagaleen dhageessisin gara balbala moorichaatti qajeele. Jaarsi mana kireessaniif gara danuutti galagalanii waan jiraniif danuu argaa jiru. Poolisichi garuu dugda itti gateera. Gochaan danuu isaan ajaa'ibe. Ishoo qaxalee ilmaa jedhanii poolisichi nama isaan itti haasa'aa jiran ilaaluuf gara boodaatti yeroo galagalu balballi mooraa itti deebi'aa jiraachuu hubate. Eenyudha? Maal inni? Nama bayeetu jira moo qaxaleen kamii?
jedhee gara boodaatti fiiguuf hoggaa aggaamu jaarsichi lakkii sareedha homtuun jiru jedhanii. Poolisichi gara balbalaatti deemuuf isa aggaamee ture dhiisee gara jaarsichaatti deebi'e. Garaa isaatti garuu amalli warri sooressaa tokko ta'uu, saree kan jaallatanii fi baasii guddaa itti baasuun kan kunuunsan ta'uu, qarshii saree itti baasan kanaan hiyyeessa gargaaruu otoo qabanii hojii hin taane kan hojjetan waan ta'eef gochaan isaanii kun qabxii si'oolii isaan galchuu isa guddaa tokko ta'uu yaadaa osoo jiruu jaarsicha bira ga'e. Eeyyama mana murtee natti agarsiisuu dandeessaa? Gaaffiin jedhu yaada keessaa isa dammaqse. Danuun mooraadhaa akka ba'ee inni kute fiigichaan marfata mana hedduu darbe. Marfataan garaa garanatti goree fiigaa kan ture faana balleessuudhaaf poolisoonni yoo isa hordofan akka isan arganneef jedheetu baay'ee argane. Osoo shaakala qabaatee dandeettii fiigichaa akka qabus illee hubate. Har'a dargaggeessa waggaa 26ti. Maal qaba? Osoo waggaa 10 ta'eera ta'e moo naasuudhaan hin fiigee? Dhuguma naasuu ta'uun oolu. Miilli koo na butute. Kan harka koo immoo nama inni bu'u. Miillaanoo nan fiigee harki koo garuu maaliif na butute? jedhee yaadaan osoo wal falmaa deemuu naannoo mana birruufaatti poolisoonni 5 birruu qabanii itti dhufanii. Isa bira ga'anii waan turaniif asiif achi mixxiquu hin dandeenye. Fiiguudhaaf illee miilli isaa lachuu laasha'eera. Osoo fayyaadha ta'ees baay'ee waan itti dhiyaataniif hin danda'u. Meeshaa poolisoonni qabatan yeroo ilaalu baay'ee isaa ajaa'ibe. Kan qabame hiriyyaa isaa isa waliin daandii baaburaa irra hojjetaa jiru osoo hin taane miseensa Alshabaab galgalaa fi ganama ETV'n faarsamu kan qabame itti fakkaate. Danuun kanas dhufe mana birruufaa keessa dhokachuuf ture. Furtuu balbala jala bakka suuqa waan beekuuf birruuf abdiin hojii yoo deeman illee dhokatee achi ciisuun dadhabbii fi naasuu galgalaa fi ammaa irraa wayyaa'uuf ture. Balaa caalurra bu'e garuu akkuma isa bira ga'aniin birruun mallattoodhaan danuu agarsiise. Poolisiin tokkos gara danuutti dhufe. Danuun ni diilallaa'e. Galgala fuula duraan jedhee abdiitti kan qoose amma boodaan jiidhuu hin oolle. Bara si'anaa cubbuun lagan ce'u mirgaan raawwattee yeroo suma bitaan argatta. Kan galgala abdiitti kolfe isa mudachuu hin oolle. Dubbachuuf jedhee afaan bane. Afaan isaa dirqiin yoo saaqame illee sagalee baasee dubbachuu garuu hin dandeenye. Ni goge. Poolisiin akkuma isa bira ga'een furtuu birruu harkaa fuudhee ture darbatee danuurra buuse. Mana isaa sirriitti eegi. Akka mana kana hin sochoone ittiin jedhe. Akkas jechuudhaan erga karaa jalqabee booda deebi'ee sakatta'e. Waraqaa eenyummaa danuus fudhatee hin deebisneefi ilaalcha dalgaan lafarraa kaase bakka dhaabbatetti dhiisee deeme. Danuun erga poolisichi karaa jalqabee booda maal jettanii jedhe. Gaarummaan isaa poolisii isarraa fagaate miti. Namni danuu cina dhaabbate illee kan inni jedhe hin dhaga'u ture. Guddisee waan dubbatetti fakkaate malee asaaseeti. Qalbiin gaafatti deebi'uu tirachaa mana birruufaa banatee seene. Anaa fi
tolaan gocha keenya galgalaa fi qabamne. Birruun immoo maaliifi? Akkamitti hojii hin galle? Abdiinoo eessa deeme? Oo jedhee waa shakkee. Shakki shamizii kee jedhee namichi danuutti fooliin dubbii wayii itti dhufe waa qalbeeffate. Inni poolisoota fidee mana keenya seenee abdii dhalaata. Poolisoota dura deemaa waan tureefi poolisoonni erga mooraa seenanii booda kanan arge waan ta'eef abdii haa ta'u dhiisu adda hin baafanne. Osoo abdii ta'e birruu waliin garaagara ba'u turanii lakkii abdiin ta'u jedhee deebisee ammoo ofuma isaatiin wal falmuu eegale. Akka xiqqoo tureen ija isaa dunuunfatee ture banee mana keessa ilaaluu jalqabe. Lafa ciisaa ture firaashii irraa birruunfaa siree hin qabanii achuma lafa buufatanii rafu. Iji isaa osoo oliif gad ilaaluu jaakkeettii fannifamee jiru tokko irratti hafe. Jaakkeettii gurraacha limixiidha. Birruunis ta'e abdiin wayyaa qaban danuun tolchee beeka. Isa kana garuu hin qabanii. Garuu bakkatti jaakkeettii kana beekuu yaadachuuf yaale. Waa sammuu isaatti dhufe shakkii tokko malee galgala kan arge ta'uu hubate. Balaqqees yeroo dheeraaf dhaabbatee ture al tokko yoo ifu arge ka'ee hubatee ilaale. Giibii jaakkeettichaa keessaas ba'ee waan akka shurraabii rarra'aa jiru tokko harkisee baase. Ija isaa amanuu hin dandeenye. Warra galgala meeshaan sodaachisee albuudaa isaan qotanii baasaa turan saame ta'uu hubate. Harki harkan nyaatu. Hiriyootuma keenyatu nu nyaateedha. Maaliif qabamarree? Raajiidha. Giibii gar tokkoo keessa quba kaa'e. Koodii dheeraan qubee baaqee fi dachaa fi lakkoofsaan barreeffamee turee fi waan akka warqee maraa keessaa ba'e sana arge. Kan isa harka turedha. Yaa Rabbi! Kan humnaan na harkaa fudhatanii ogummaa keeni naa deebisuuf na fidde jedhe. Rabbi ati guddaadha. Ati baay'ee na jaallatta. Anatu walaallammii ta'e malee jechaa warqee maraa fi geengoon yoo jiraate jedhee wayyaa keessa oliif gadi sakatta'e. Garuu hin arganne. Birruu erga qabanii jaakkeetticha kan fuula ittiin dhoksanii fi koodii maaliif dhiisanii? Yaa poolisii! Poolisii hin beeknu moo poolisiin dura feechuudha? Ragaa guddaa egzibiitii dhiisanii nama dhiba baay'ee. Jarri kun poolisii dhugaa natti hin fakkaanne jedhee utaalee ka'ee dhaabbate. Eeyyee jarattiin deebitee dhufuun ishee hin oolu. Haa ta'u jettee dhiistee deemte ta'a. Keessumaa koodii argame akkamitti dhiisu? Anaanis maaliif eegi sochoota jedhanii? Tolaa qabanii maqaa koo wallaalanii? Waraqaan eenyummaa koo isaan harka miti? jedhe. Dubbichi hibboo cimaa qaba. Mana kanaa ba'ee miliquun qaba jedhee gara balbalaatti adeeme. Osoo balbalan baniin karaa qaawwaa gara alaa ilaale. Dargaggoonni lama tokko koofiyaa kaawwatee inni kabiraan immoo daawwitii gurraacha guddaa jarra kaawwatee ijoollee xixiqqoo safaraa waliin biyyoo hoggaa taphachaa jiran arge. Sirriitti yeroo fudhatee isaan ilaale. Tokko yeroo taphatu inni biraan immoo naannoo isaa ijaan to'ata.
akka irratti hin beekafne malee of eeggachaa gara mana danuu keessa jiruu deddeebi'ee ilaaluu baay'isaa. Danuun hafuura dheeraa baafate. Waa malee manni naaru jettee haati gaaddise jedhan. Karaa balbalaa ba'uun hamaa akka itti fiduu hubate. Biyya kanatti qabamuu dhiisuudha. Qabamnaan harka bineensaa galuudha. Kan sila tolaarra ga'e ilaaluun ni danda'ama. Tolaan hin deemu hin jenne. Isaan illee filannoo hin laanneefi gaaffii dura kaballaatu dursa. Dhiitichatu dursa. Reebichatu isaanitti tola. Yoo hin gidirsine poolisii waan ta'an isaanitti hin fakkaatu. Saayinsiin poolisii garuu sana miti. Hundumtuu akkas jechuun hin danda'amu. Kan titiisallee namarraa hin kaasne jiraachuu danda'u ta'a. Jirus jedhee namana. Isaan dandeettii gahaa qabu. Warri kun garuu dandeettii yookaan beekumsa dhabuu isaanii ija diimessuun, ija namatti babaasuun, dheekkamuun, ifachuu fi reebuun golgachuu barbaadu. Kanaafuu harka isaanii galuullaa harka Alshabaab galuu wayyaa illee hin jedhu jedhee qoosuuf yaale. Harka isaa lamaaniin rifeensa mataa isaa bujjug gochuun hooqqate. Akkuma armaan olitti dhageessan danuun mana isaanii poolisota dhufan harkaa miliqee yoo ba'e illee mana birruufaa balbalatti poolisoota biraa harka bu'e. Mana birruufaa eegi akkan sochoone jedhame akkuma mana seeneen jaakkeettii birruun fannise arge kan galgalaa tolaa waliin ittiin saamamanidha. Koodii tolaa waliin lafa keessaa baasanis arge. Poolisoonni birruu qabanii koodii kana dhiisanii deemuun ammoo dhibboo caalutti ta'eera. Kana biratti poolisiin isa sakatta'ee ture waraqaa eenyummaa isaa fudhatee hin deebisneefi tolaan qabameera. Birruus qabanii deemuu argeera. Koodii fi jaakkeetti isaa michiittiin raawwate garuu dhiisanii deemanii kunoo isa bira jira. Jarri kanaaf jedhanii deebi'anii dhufuu waan shakkeef miliqee ba'uuf murteesse. Gara balbalaa deemee karaa qaawwaa gaafa ilaalu garuu namaan hordofamaa jiraachuu, poolisota dhoksaan hordofamaa yookaan warra basaasaan hordofamaa jiraachuu hubate. Isaan harka seenuu irra Alshabaab harka seenuu naaf wayya jechaa jira. Maal gochuu danda'a? Marfameera. Ni qabamaa laata? Koodii deebi'ee isa harka galee ammas deebisee of harkaa baasaa tarkaanfii maalii fudhata? Poolisoonni danuu qabuu dhiisanii maaliif marsanii taa'u? Ajaja maalii eeggachaa jiru? Kutaan itti aanu guyyaa muraasa booda dhiyaata. Sabiskiraayib gochuun hordofaa. Galatoomaa lammii koo. Thank you.